Negara dia tapi eye oh mana teman kan orang ni wame mari ni sekarang sembe kamu mari beta jari arka foto tu kamu amana moto pada saya nak cakap beta mata beta ini milu dua nu beta nu mola ni dah nu milu mangga saja apa tu cuma tak kasih masih satu kasih mana nak taman itu arka foto kan nus foto ni macam lagi ni wata kau nama ni tak nama ni no boleh sakit nama ni tole Ola gara tole boleh semua masih kita bisa kacau ini alat lagi bisa makanan itu makan ko encari jenuh satu di dalamnya dia kan ada ujiban jalan ada cara uji cuna ada mana sih itu terus kita asina saya malah itu gomong mesti ani gosok baru takkan department accounting ke finance berade garon gua terga gomong itu tane abu balik sana bazu tu gipi kan ulai sulle tu wardiya le tu sana najata Gipin apa tu kuni boleh soalan setemu apa tu kuni apa tu budak apa tu saya kah ba Afrika tu dia kaman apa tu kuni apa tu umna ko faso utane apa tu samu ni kamu sih ini zira nomor ragata male jira senela tani te suni juru mana sani ai asina sen amma itu kan kami fiteti milamu ar kami fiteti Tugara sakit mati nggak? Ani minum air. Agak sih. Atau minuman teh? Atau mutanno adik kapujo kan nanti na share aku jual desa. Mutanno jibayen kaba sakit sih gurgurtaran sih ringkira noga tino jen mereka oga shanin kaba mutanno. Akkasuma walii hojii ijaarumaan gara maarbooniin qaba sasti hojjenne garuu kan akka takkati baay'eetu mana jira fiduu nan danda'a sun itti natti hima. Ittiin hojjenne malee tokko waggaa 5 qabdaa tokko waggaa 2 qabdaa tokko waggaa qabdi. Baay'ee qabda. Tole dhaabbata kan akka hojjetu inni suka kaase garuu si. Haadha manaa ko warra manaa. Ribarraa si kaastanii asirraa akka jalaa ta'e dhaabbata kana. Yoo argan maal gochuu dandeessaa amma? Dhaabbata kana maal buusuu dandeessa jettee yaadda? Waan ofuma gootii waa buufadha amma dhaabbata kanaa ga'u gara kamitti ni jijjiiru kan gara kamitti ofuma gootii illee wanta ta'ee jijjiiramsa immoo eebbadha nama tokko biddeen baastan. Nuuf eebba nama tokko biddeen baama. Haasofte nuti jetta? Lakki sinas mee boorsaa keetti maal baattee dhufteetti? Waraqaa eenyummaa birrii taasifne ittiin galmoo kaaf. Obboleessa waa'ee waraqaa eenyummaa sin gaafanne. Eegdonni jiru as dallaan isaan sin gaafanne as qubaa jiran keenya miti. Kiisii boorsaa keessa maa tolti? Walaa dhaggeeffannu as waajjira nageenyaa miti waraqaa eenyummaa sin gaafanne. Boorsaatti maal baattee dhuftee gaaffii kanaa baate. Ani kanan jedhu ijoollee waliin baratte hin qabdu ati. Jiru nama saddeetii sagantaanii baran fakkiin saddeetammoo hojii barraa qoran hoggaa sadii walakkaan kaleessan guute nama ta'a hundi isaanii qabxii tokkoof sagal lama baatan afur baadheen taa'an marraatti. Isaan hojii seenanii hojjechaa jiru. Hoggaa sadii wayii hojjetan. Rakkinnas hima obboleessoo. Ati yeroo hundumaa kophee ajeessaa deemudha. Harkaan deemuu bari maleeti. Harkaan socho'uu sira jiraata. Harkaan immoo namoota biyya isaanii fayyada. Asii baatee deemee baay'ee safara keenya. Umuriin kee meeqa garooti? Umuriin koo gaarii deemee jira afaan eeggatanii yaa'u beeksisee kan kabajate. Ati garuu nama waggaa 90. Nama baay'ee takkanaan yaasa irratti guddatte. Guddattee Akka nama guddatte. Guddattee nuti. Gabaabumatti kanaaf si walii galuu hin danda'an. Gabaabumatti waan asitti morbaadhu yoo jiraate akka obboleessaatu
akka obboleessatti waa si gorsa yoo itti fayyadatte si fayyadatti garuu carraan hedduun karoo of dabarsite waan baay'ee miilaan deemuu qofaan waan baay'ee of dabarsite kanaaf irraa na dhaggeeffadhu mee waan si fayyadu gositti Ni biyya naa walitti soorama jiraa jechuudha kan miilaan deemuudhaan. na dhaggeeffadhu amma akkoo rakkinni guddaan taa'umsa keerraa kan ta'e hin beeku malee muuxannoo taa'umsaa irraa kan ta'e hin beeku malee baay'ee namoota jaarraa keessatti ilaalaa jira siin maaliif beektaa walii galuu hin dandeenye waan hin jedhan na hubachaa jiru si hubachiisuu danda'an jiru kanaaf gorsan qabu gabaabatti yeroo gubuudha atis deemtee iddoo biraa deemuu keessi wayya maal gootanetta obboleessa obbolaatees hiriyyaa yoo qabaattes maal jettee gorsuu qabda warreen dhaabbata mootummaa irraa barataa jiraniin waggaa jalqabaa kaasa hamma dhumaatti birrii sammuudhaaf ergamu utuu mana baankiitti utuu kuufatan utuu mana baankiitti kuusatanii akka ammaati miila guddee dhuftu barataa isaan harkaan deemuu danda'u. Lammaffaa immoo warri dhaabbata dhuunfaa irraa baratanii magaalaa keessa ta'anii mana kiraayii gatii qaaliidhaan qooda iddoo sana ta'anii magaalaa irra fagaatanii lafa dhiyoo dhufan birrisee dhiyoo godhan mana baankii dhuma waggaa ittiin eebbifamanii baanan wanti guddaan eebbifamuu miti wanti guddaan eebba booda waan jiru kanaaf isin eebba booda irra asiin shawalee natti hin fakkaatu kanaaf jara kana akka isaan qusatan gochuutti kuufachuu ture jiraata maaliif akka kee kan ammaa kana irraa akkatan turan yeroo isin jedhu nyaata guyyaatti sadii afur nyaatanii guyyaatti tokko yoo nyaatan dhuma eebba isaanii booda harkaan yoo deeman nuuf illee biyyaaf illee eebba ta'uu danda'u sii galee kanaaf iyyuu amma anaaf si walii galuu waan hin dandeenyeef wanta kanatti dhaabbata noormii dhaabbata nanaa waan dhufteef obboleessa koo waan asii gochuu danda'u qabu seeradha seera gubbaa gadi bu'e kan immoo anarratti hin jijjiiramu gubbaa maakaa hin hojjetan dhaloota dhufee maakaayamee waan hojjetamee fi kanaaf amma akkuma miillaan dhuftetti miillaan narraa ba'e. Gaafa makiinaa walaatti hin deebi'u. Maal ta'a yoo namni yoo wal guddifne maal ta'a yoo na guddisan maal ta'a yoo dhaabbata kana guddisan maal ta'a namni harka qullaa waraqata raasee namatti dhufa. Baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaa. Fakkiin namatti ulfaataa.